dubbiin Somaalee haa hawwitu malee Somaalee dura itti jira wanni kun kana beekaa warroottan obboleeyyan Somaaleen keenya obboleeyyan miti ququfaa jirtan ququfaa feetan ququfaa miti feetanillee akka feetan ta'a obboleeyyan kiyya ummanni Somaalee obboleeyyan kiyya arrallee gorullee ol qabadheetin jira wallahi thumma wallahi thumma wallah obboleeyyan keenya feetan jibba feetan jaaladha nuti bara afaan siyaasaatiin dubbannu barateero afaan islaamaatiin dubbanna afaan quraanaatiin dubbachuu jirra tana kunno sabboonummaan nama macheessitee nama sakraansisu tana kanaaf adeero Naasira Noor Hamzaatiin arrabsaa ajandaan godhadhaa xiqqeessaa jettee qabrii ta'e firraan xiqqeessanii sin jaan akkasuma sin jaa wallahi thumma wallah arrabni kee ana addunyaa irratti narraa gabaabatee hafuu danda'a ati immoo qabrii si waliin seena kana beeki kana sirriitti hubadhu arraba yoo taate namu afaan qaba wal arrabsuudhaaf garuu qur'aanaa fi hadiisa akka rabbiin khaleessa nu barsiiserraa jijjiiree jette wallahi qur'aana rabbi tabatte adeero dhaggeeffadhu namni khaleessa jira walloluun rakkoo adda addaa irra fiduun sun immoo nama obbolummaa dide ati obboleessa kiyyaa islaamummaadha jennee rakkoo jirtullee fixanna malee nuti ummata obbolummaa islaamaa wakkatu miti sabni hundinuu jallaa qaba diriiraa qaba kan hubadhu jallaa tokkoof sababallaa hunda maqaa xureessuu hin dandeessu kan hubadhu